kana fuula qulqulluu waaqa tokkoon ni amannaamiin. Kabajamoota jaallatamoota maatiiwwan waaqayyoon kan jaallattan waaqayyoos isiniin kan jaallatu maatiiwwan waaqayyo hundumti keessan akkam jirtu akkam yoo nageessanii guyyaa har'aatiin kan nu qaqqabsiisee waaqa keenyaa fayyisaa keenyaa Yesuus Kiristoositiif galanni ulfinni teessoo isaa Ariyaam irratti isaatiif haa ta'u. Maqaan haadha keenya qulqulleettii Dubroo Maariyaam maqaan ishee kan galatoome, ergamoonni wareegamtoonni raajonni maqaan isaanii kan galatoomee fi kan ulfaatee nuuf haa ta'u. Hunda dursaa baga soomaa kee gooftaa keenya qoricha keenya Yesuus Kiristoos torbee lammaffaa qulqulleettii isin gahee nu gahe. Anis qulqulluu wantan ta'eef isin immoo qulqulloota ta'a. Ergaa qulqullicha Phexros isa duraa boqonnaa 1:16 gubbaa irratti qulqullichi Phexros ani qulqulluu waanan ta'eef isin immoo qulqulloota ta'a jedha. Qulqulluu jechuun maal jechuudha? Manni kiristaanaa keenyaa waa'ee qulqullummaa akkamitti ilaalti? Kaayyoon barnoota kanaa Waaqayyoon waame. Waaqayyoon amalummaa isaatiin qulqulluu waan ta'eef unis immoo qulqulloota taanee akka jiraannuuf jecha nu hubachiisudha. Ergaa qulqullicha Phexros isa duraa boqonnaa 1:16 gubbaa irratti ani qulqulluudha wantan ta'eef isin immoo qulqulloota ta'a jedha. Torbeen sooma gooftaa keenya qoricha keenya Yesuus Kiristoos torbeen lammaffaa qulqulleettii yookiin immoo qiddis jedhamuudhaan ni moggaafama yookiin immoo ni waamama. Moggaasa maqaa kanaa kan argannu qulqullichi Yaareed faaruu isaa irratti sirna galataa isaa irratti kan moggaase guyyaa kana achirraatii kan fudhatame qulqulleettii jedhamee akka waamamuudhaaf taasifamee jira. Qulqullummaan jalqaba kan eenyuuti? Qulqullummaanis akkamitti argamuu danda'a? Kan nama qulqulleessu eenyudha kan jedhu beekuun barnoota keenya kan dursu isa kanadha. Waaqayyoon amala isaatiin, amalamummaa isaatiin qulqulluudha. Yakki, cubbuun, badiin irratti kan hin argamne ani qulqulluu wantan ta'eef isin immoo qulqulloota ta'a jedha. Amala isaatiin waaqummaa isaa keessatti inni qulqulluudha. Kennaa kana namni kenneefi osoo hin ta'in, namni laateefi osoo hin ta'in, qulqullummaan kan amala isaa kan ta'e, qulqullummaan kan amalamummaa isaa kan ta'edha. Qulqulluu jechuun adda kan ba'e, kan kabajame, hundumaa ol kan ta'e jechuudha. Adda kan ba'e, kan kabajame, ulfina kan qabu jechuudha qulqullummaa jechuun. Soomni keenya torbeen lammaffaa kanumarraa ka'uudhaan waa'ee qulqullummaa Waaqayyoo, waa'ee qulqullummaa ilmaan namootaa kan itti barannudha. Jalqaba barnoota keenyaa irratti akkuma ilaalle Waaqayyoon amala isaatiin qulqulluudha. Amalaatiin, waaqummaa isaatiin Waaqayyo qulqulluudha. Warra inni immoo filate, warra inni kabaje, warra inni ulfina laateef immoo akkuma isaa ni qulqullaa'u. Kan Waaqayyoo kan amalaa waa gaafa ta'u qulqullummaan wareegamtootaa, qulqullummaan raajotaa, abboolotaa garuu Waaqayyoorraa kan kennameef, Waaqayyoorraa kan laatameef, Waaqayyoorraa kan fudhatan, dhaalaatiin kan argatanidha. Inni amalummaa isaatiin qulqulluudha. Warri Waaqayyoorraa dhalatan immoo, warri Waaqayyoorraa argaman immoo amala isaaniitiin qulqulloota ni ta'u. Kanaaf torbeen sooma keenya
qulqulluu sooma guddaa torbee lammaffaa qulqulleettii jedhama. Hiikaan isaa moggaasa maqaa kanaa kan argate qulqullicha Yaareed irraatii jedha. Beekaa mana amantaa keenyaa kan ta'e inni kan moggaase irraati. Kanaatiif egaa manni kiristaanaa keenya qulqullummaan Waaqayyoo kan amala isaa kan ta'e warri Waaqayyoon waamee kabajaan jiraatan wangeela isaa dhaga'an immoo qulqulloota akka ta'an. Qulqulloonni hedduun jiru Waaqayyoo irraa kan argatan kabaja isaatiin ulfina isaatiin kan deddeebi'aniif wangeela dhaga'uudhaaf. Kanaaf yeroo faaruu yeroo sirna qulqulleessaa irratti waa'ee qulqullummaa kan ibsan kan agarsiisan qulqullummaa Waaqayyoo kan laallatanii guyyaa har'aa kana lallabamuu fi barumsi barsiifamu. Kanaatiif waa'ee kabaja dilbataa guyyaa qulqulleettii kanatti dubbanna. Gooftaan keenyas guyyaa 6 erga hojjeteen booda guyyaa 7ffaa guyyaa kana guyyaa kabajaa, guyyaa kana guyyaa ulfinaa, guyyaa qulqulleettii taasiseera. Jalqaba Waaqayyoo qulqulluudha. Warri Waaqayyoon immoo uume qulqulloonni raajonni qulqulloota guyyoonni Waaqayyoon uumamanis hojiiwwan Waaqayyo hojjetan keessatti waa'een qulqullummaa ni dubbatama, ni faarfatama. Qulqullichi Yaareed faaruu isaatiin akkana jedha. Gina'u ለእግዚአብሔር ወጸውዖ ስሙ Waaqayyootiin galateessaa galatas laadhaa maqaa isaa waamaa. Waaqa qulqulluu kana, Waaqa hunduma gochuu danda'u kana, Waaqa hunduma irratti aangoo fi aaboo qabu kana qulqulleessaa. Samiif lafa harka isaatiin kan hojjete, fedha isaatiin kan raawwate. Qulqullichi Daawit isa kana akkana jedhee faarfata. እግዚአብሔርስ ሰማያተ ገብረ አሚን ወሰናይቶ ቅድመሁ ቅድሳት ወእበ ስብሐት ውስተ መቅደሱ jechuudhaan afaan Gi'iziitiin Waaqayyoon garuu samiiwwan ni uume, galanni miidhagni fuula isaatti ni ta'a. Qulqullummaan isaas waaqummaan isaas bultoo Waaqayyoo keessa jechuudhaan faaruu 95 lakkoofsa 5 gubbaa irratti uumamni harkasaa kabajamaa ta'uusaa, samiif lafa Waaqayyoon uumuu isaa, mana qulqullummaa fi waaqummaa isaatiin immoo bultoo isaa keessa jiraachuusaa qulqullichi Daawit faarfatee jira. Waa'ee qulqullummaa Waaqayyoo. Waaqayyoon maal raawwate yoo naan jettan, Waaqayyoon Waaqadha. Samiiwwan 7 hojjeteera. Amantaa, hojii amantaa hunduma fuuldura isaatti jechuudhaan hojii amantaa hundumaa ni jaalataa, raawwateera. Nuti immoo har'a hojii amantaa hundumaa raawwanna. Kanaaf qulqullummaa kan jedhudha. Jecha afaan Amaariffaatiin qiddisinaa kan jedhudha. Qulqulluu jedhamee kan galateeffamu burqaa qulqullummaa kan ta'e eenyudha? Waaqayyoodha. Guyyaa qiddist yookiin immoo qulqulleettii kana kan dubbannus isa kana waa'ee Waaqayyooti. Uumama isaa irratti, gochaa isaa irratti Waaqayyo qulqulluu ta'uusaa, kan eebbifame ta'uusaa, uumama hundumaatiin kan galateeffame ta'uusaa guyyaa itti guyyaa kana barannudha. Addunyaa kana jiraachuu dhabuurraa gara jiraachuutti kan fide, kaala manoor wada manoor kan jennu jiraachuu dhabuurraa gara jiraachuutti kan fide Waaqa isa qulqulluu ta'e kanadha. Faaruu warra Israa'elotaa irratti yaa Waaqayyo mootii moototaa, gooftaa gooftotaa, Waaqa waaqotaa kan akka kee eenyudha? Gooftaa gooftotaa, gooftonni hedduun jiru, waaqoliin hedduun jiru. Waaqa waaqotaa, gooftaa gooftotaa, mootii moototaa, mootonni hedduun jiru, gooftonni hedduun jiru. Isaan kanaaf gooftaa gooftotaa, mootii moototaa, waaqa waaqotaa jedhameetu gooftaan keenya uumaan keenya Yesuus Kiristoos ni galateeffama. Waaqa jiraata, waaqa bara bara,
waaqa qulqulluu uumamoota hundumaa oli isaaniin kan argamsiise, isaaniin kan kabaje, kabajni qulqulloota kabaja waaqayyoo kan ta'e kan akka kee eenyudha waaqa hundaa oli jechuudhaan ni dubbatama. Raajii Isaayyaas boqonnaa 6 lakkoofsa 6 kaasnee gaafa ilaallu ergamoonni isaa samii irratti waa'ee qulqullummaa waaqayyoodhaaf qulqulluu 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 jechuudhaan luboonni isaa samii 24 ergamoonni isaa lammiiwwan 99 waaqayyootiin isa galateeffatu. Qulqullichi Yohaannis immoo ati qofaan qulqulluudha jedhe. Qulqullummaa isa kam? Qulqullummaa amanaa. Qulqulloonni hedduun jiru waan ta'eedha. Uumamoonni qulqullootaa hedduun jiru waan ta'eedha. Iddoowwan qulqulloota hedduun jiru waan ta'eedha. Ati qofaan amalummaa keetiin qulqulluudha. Namni har'a yoo qulqullaa'e boru xuraa'uu danda'a. Kaleessa yoo xuraa'e har'a qulqullaa'uu danda'a gaabbii yoo gale. Nutis qulqullootadha. Hojii gaariitiin, adeemsa gaariitiin, waaqeffannoo gaariitiin yommuu qulqulloofnetti nuti maalidha? Qulqulloota. Yoo xuraa'ofne garuu cubbamoota. Amalummaa isaatiin waaqayyoos qulqulluudha kan jedhe qulqullichi Daawit isa kanaafidha. Amala isaatiin, waaqummaa isaatiin waaqayyo qulqulluudha jedhee qulqullichi Daawit dubbatee jira. Mul'ata Yohaannis irrattis jecha kan akkas jedha. Mul'ata Yohaannis boqonnaa 15 irratti waaqayyoon qulqulluu ta'uusaa. Haannaanis akkana jettee waaqa ishii galateeffatteetti. Kan akka waaqayyoo qulqulluun eenyudha? Dhugumatti kan akka waaqayyoo qulqulluun eenyudha? Yakka kan hin dalagne, badiin irratti kan hin argamne, ganama qulqullaa'ee waaree booda kan hin xuroofne, bara baraan qulqulluu kan ta'e, amalaan waaqummaa isaatiin qulqulluu kan ta'e kan akka waaqayyoo hin jiru. Kanaafidha qulqulleettiin Haannaan kan akka waaqayyoo qulqulluun hin jiru jechuudhaan dubbattee jirti. Kanaaf waaqayyo qulqulluudha. Isinis immoo akkuma waaqayyo qulqulloota ta'a. Anis qulqulluu wanta ta'eedha. Isinis immoo qulqulloota ta'a. Seera Lewwotaa boqonnaa 19 lakkoofsa 2 fi tokkoffaa Phexros lakkoofsa 1 boqonnaa 1 lakkoofsa 16 gubbaa irratti ani qulqulluudha waaqayyoon isinis qulqulloota ta'a. Amala isaatiin waaqummaa isaatiin qulqulluu kan ta'e waaqayyoon nutis amala isaa kana qabannee akka isaa qulqulloota akka ta'an, qulqulluu akka ta'an, badiirraa akka fagaannu, cubbuurraa, yakkarraa, hamiirraa, sagaagararraa, gochaa badiirraati akka fagaannuudhaaf waaqayyoon qulqullummaan isaa isa kanadha. Fedhi waaqayyoo isa kanadha. Kanaaf afaan ergamootaatiin kan qulqullaa'e, kan eebbifamu, afaan namootaanis namoota birattis kan eebbifame. Yaa abbaa keenyaa samii irra kan jiraattu maqaan kee haa qulqullaa'u, haa eebbifamu. Fedhi kee samii irratti akka ta'e akkasumas lafa irratti haa ta'uu jenna. Maqaan kee haa eebbifamu, eebbifamaa waan ta'eedhaaf jechuudhaan kan waamamu inni qulqulluudha. Maqaan isaa maqaa hunda caalu, maqaa olii kan ta'e, gooftaan keenyas mataa isaa gaafa of mul'isu anis qulqulluudha, isinis qulqulloota ta'aa jedhee dubbatee jira. Raajii olii, waaqa olii, hunda kan caalu, qulqulluu kan ta'e jedhamuudhaan Isaayyaas boqonnaa 57 lakkoofsa 15 gubbaa irratti waaqa olii, mootii olii qulqulluudha. Garuu maqaa koo xureessanii jedhaga. Amma qulqulluu ta'aa jechaa jira. Maqaa isaa xureessuun, amantaa dhabuun, hojii qulqullummaa hojjechuun, kabaja waaqayyoorraa arganne isa qulqulluu taasisnee uumamne kana raawwachuu dhiisuun nama gaafachiisa. Kanaaf ani qulqulluudha garuu maqaa koo ni xureessanii jedha. Anis immoo waa'ee kabaja maqaa koo isa qulqulluudhaaf garaa nan laafa. Raajii Hisqeel boqonnaa 36 irratti qulqulluu ta'ee addunyaa kana kan jiraachisu waaqayyoon qulqulluu waan ta'eedhaaf hanga barbaraattis maqaan isaa qulqulluu jedhamuudhaan ni galateeffama. Raajii Isaayyaas boqonnaa 6 lakkoofsa 3, mul'ata Yohaannis boqonnaa 4-8 irratti maqaan isaa qulqulluu waan ta'eedhaaf qulqulluu
qulqulluu jedhamee galateeffama. Qulqulluu jedhamee galateeffama. Maaliif? Qulqulluu waan ta'eedhaaf. Waaqa waan ta'eedhaaf. Amanamummaa isaatiin qulqulluu waan ta'eedhaaf. Qulqullummaan immoo kan isaa kan ta'e. Qulqullummaan ni galateeffama. Seera bahuu boqonnaa 28:41 gubbaa irratti bakka maqaan isaa itti waamamu wanti gaarii bakka itti dubbatamu bakka foonsaa itti laatamu dhiigni isaa itti namaa kennamutti Waaqayyoon ni qulqullaa'a. Waaqayyoon amanamummaa isaatiin qulqulluudha isiniin jedheera. Wareegamtoonni qulqulloonni qulqullaa'oodha. Bakkeewwan bakka irraati adda ba'anii qulqullaa'oodha. Isaan kun kan amanaa miti kan kennaati yookiin immoo Waaqayyo irraa kan kennameef. Qulqulloonni qulqulloota jedhamu. Qulqullaa'ummaa isaanii kan Waaqayyo irraa argatan malee kan amanamummaa kan akka Waaqayyoo miti. Kabajni isaanii kabaja Waaqayyoodha malee akka Waaqayyoo bara baraan kan qulqullaa'an yookiin immoo kan amanaa miti. Gargar baasuudha. Akkuma beekamu Waaqayyoon qulqulluu waan ta'eedhaaf warri isa hordofanis qulqullaa'oo ta'uu qabu. Boqonnaa bara baraa kan namaa kennu waaqeffannoo guyyaa dilbataattis immoo akka cimnuuf guyyaa kana eebbisee kan kenne seera uumamaa boqonnaa 2-3 gubbaa irratti waa'ee qulqullummaa Waaqayyoo qulqullummaa dilbataa inni qulqulluudha guyyaa qulqulleettis qulqulloo taasiseera. Inni qulqulluudha wareegamtoota abboolii keenya qulqulloota taasisee jira. Hunda kan eebbisu eenyudha? Waaqadha. Karaa biraa meeshota qulqulluu kan jedhaman ni jiru. Iddoowwan qulqulluu, meeshota qulqulluu, abboolota qulqulluu, bakkeewwan qulqulluu kan jedhaman waamaman jiru. Kabajni kun ulfinni kun qulqullummaan kun kan eenyuti? Kan Waaqayyo irraa argatan kan namarraa miti. Waaqayyo isaaniif kan laate. Waaqayyoon warra file eenyumtu isaaniin mufachuu hin danda'u jedha. Waaqayyo qulqulluu ta'uu isaaraatiin kan Waaqayyo kan ta'an kiristaanonni hundumtuu qulqullootadha. Gooftaan keenyas dhugumatti isaaniin eebbiseeni akkuma jedhe mana kiristaanota Waaqayyoon dhuguma isaaniin dhiiga isaatiin qulqulleesseera. Qulqulloota ta'aniiru. Hordoftoota mooticha ta'aniiru. Mooticha qulqulluu jiraataa bara baraa, Waaqa bara baraa, hangafa lubootaa, gooftaa keenya uumaa keenya Yesuus Kiristoos ta'aniiru. Guyyaa kana tokko waa'ee qulqullummaa amala Waaqayyoo amala isaatiin qulqulluu ta'uu isaa dubbanna tokko. Inni lammataa immoo waa'ee qulqullummaa guyyaa dilbataas ni dubbanna. Inni sadaffaan waa'ee qulqullummaa hojiiwwan qulqullummaa garaagaraa ni dubbanna. Hojiin hojjennu hunduu maal ta'uudha? Qulqullaa'oodha. Qulqulluu akka ta'anis immoo Waaqayyoon fedha isaati. Waan badaa akka raawwannu Waaqayyoon hin fedhu. Kanaafidha waa'ee qulqullummaa Waaqayyoo dubbachuun kan nurra jiru jecha itti aanuudhaan. Kiristoosiin yoo jiraattan qulqulluu ta'uun ni beektu jedha gaaffiidha. Warri Kiristoosiin jiraatan qulqulluu ta'uu akka danda'an kana beektu. Dhugumatti gaaffiin kun deebiinsaa dhugumadha. Warri Kiristoosiin jiraatan qulqullaa'oo ta'a. Tokkoffaa Qorontos boqonnaa 1:2 gubbaa irratti akkana jedhe. Lakkoofsa 30 irratti waaqummaadhaan gaarummaadhaan kan jiraatan jireenya isaaniitiin kan eebbifamu jireenyaanis eebbifamuun akkuma danda'amu dubbatee jira. Wangeela Yohaannis boqonnaa 17 gubbaa irrattis hafuuraa fi bishaan irraa dhalachuudhaan Addaam nama jalqabaa abaarsa sanaatiin Waaqayyoon irraatii kaasee qulqullootaan kan eebbifamtee jiraachuudhaaf lammata kakuu haaraatiin immoo uumama Kiristoosiitiin uumamuu kee ni beektaa jedha. Addaam nama jalqabaa balleesseera, yakkeera, badii raawwateera.
Kiristoos dhalachuu isaatiin dhaloota lammataa bishaaniif qilleensaan hafuuraatiin Waaqayyo irraa dhalachuudhaan badiin keenya jalqabaa, cubbuun keenya jalqabaa, qulqulloomnee kan turre badii keenyaan kan xuroofne Waaqayyoodhaan walitti kan buune Waaqayyoodhaan qulqulloomuu keenya meeqan keenyatu beekaa jedha. Kiristoosiif ta'uudha. Xuraa'ummaarraa fagaachuudha. Waaqayyo qulqullaa'innaatiif hunduma keenya waamee jira. Tokkoffaa Qorontos 4:3-8 qulqullaa'ummaadhaaf hunduma keenya Waaqayyo waamee jira. Nama tokko nama lama miti. Hundumti keenya akka eebbifamnu waa'ee qulqullummaa Waaqayyo akka dubbannuuf nutis immoo qulqulloota akka taanu addunyaa mo'achuun barbaachisaadha. Qulqulloonni warra jedhaman wareegamtoonni warra jedhaman warra addunyaa mo'atan warra addunyaa kan isaanii ta'e otoo hin ta'in warra addunyaa tuffatanii Waaqayyoodhaaf jiraatan. Qulqullaa'uudhaaf maal ta'uun barbaachisaadha? Addunyaa irraa gargar ba'uudha. Hojii foonii dhiisuudha. Hojii biyya lafaa dhiisuudha. Nyaannummaa, sanyummaa dhiisuudhaan qulqullaa'uudha. Qulqullaa'uu ta'uudhaaf hojii amantaa hojjechuudha. Akkuma beekamu ergaawwan garaagaraa guyyaa kana dubbifaman kan akka Waaqayyo qulqulluu ta'uun akka dura jiru akka Waaqayyo qulqulloota ta'aa jedha. Akka Waaqayyo qulqulloota ta'a. Tokkoffaa Phexros 13:17 akkuma ilaalle hojii ergamoota 10:12-30 qulqullichi Yaared waa'ee qulqullummaa Waaqayyoo faarfatee jira. Ati hoo cuuphaadhaan bultoo Waaqayyoo taatee qaama kee ni xureessitaayi jedha. Yookiin immoo ni eebbistaa. Bultoo Waaqayyoo taateeti qaama kee ni xureessitaa, qaama kee ni eebbistaa. Qaama keenya irratti maal raawwachaa jirra har'a? Sagaagaraan, hannaan, sobaan, machiidhaan, ejjaatiin waan garaagaraa raawwachaa jirra. Qaama isaanii warri xureessan baay'ulee jiru. Kamitti qaamni ofii xiraa? Beekna hedduun keenya maal akka goonu? Bultoo Waaqayyoo ta'uu dhiisnee bultoo daabiloos ta'uudhaan. Bultoo Waaqayyoo ta'uu dhiisnee bultoo hafuura seexanaa ta'uudhaan. Qaama isaaniin kan xureessan, sagaagalaan, machiidhaan, ejjaatiin, cubbuudhaan warreen warra akkasii keessa jirru deebinee amalammaa isaatiin qulqulluu kan ta'e Waaqayyoo duukaa bu'uun barbaachisaadha. Nuti bultoo Waaqayyoodha. Akkuma mana qulqullummaa, akkuma mana amantaa yookiin immoo akkuma mana kiristaanaa. Manni kiristaanaa qulqulluudha. Bultoo Waaqayyoodha. Waaqayyoo irra bulee bakka itti fooniif dhiigni gooftaa itti kennamu gaafa ta'u nutis immoo bultoo Waaqayyooti. Waaqayyoon nurra bulee galateeffama. Hafuurri Waaqayyoo nu keessa jira. Hojiin Waaqayyoo nu keessa jira. Nuti immoo uumama harka isaa gaafa taanu qulqullaa'uun nu barbaachisa. Isa kana beekuun anis qulqulluudha, isinis qulqulloota ta'aa. Inni kana malaa nuti immoo kan kenna. Tsaggaa kan jennu nuuf kennameera. Kan isaa kana malaati ganama qulqullaa'ee waaree booda kan hin xuroofne. Ganama qulqulluu ta'ee waaree booda immoo booruu kan hin taane. Akkana ta'uu qaba. Inni biraan jireenyi kiristaanaa kana ta'uu qaba. Akka Waaqayyo qulqulluu ta'uudhaan jiraachuu, iddoowwan qulqullootaa, abboolii qulqullootaa, wareegamtoota raajii qulqullootaa hubachuudhaan jireenya isaanii ilaaluudhaan narraa baradhaa akkuma inni jedhe kana isa irraa barannee amalummaa isaa kana qabannee nutis qulqulloota ta'uudha. Warri qulqulloota jennee isaaniin waamnu warri ragaan bahameef. Warra murtaa'an, addunyaa warra tuffatan, addunyaa dhiisanii Waaqayyo duukaa warra bu'an, jireenya bara baraa warra jiraatan, addunyaa tuffatanii Waaqayyo waliin warra jiraatanidha. Nuti addunyaa keessa jirra. Addunyaa keessa jiraachaa akkamitti qulqulluu ta'uu hin danda'ama? Hojii foonii hojjechaa akkamitti qulqulluu ta'uu hin danda'ama? Hojii keenya keessatti hojii qulqullummaa, waaqeffannoo keenyaan cimuudhaan, amantaadhaan cimne deddeebi'uudhaan mana amantaa keessa jiraachuudhaan gaabbii galuudhaan kan nu qulqulleessu sana fooniif gooftaa, dhiiga gooftaa fudhachuudhaan, dhiifama gochuudhaan, hojii amantaa hojjechuudhaan, waan gaarii hin taane dhiisuudhaan, deddeebi'uudhaan, abboommii isaa eeguudhaan, sagalee isaa barachuudhaan, dhiifama gochuudhaan qulqullaa'uun hin danda'ama. Namni laga deemee qaama isaa dhiqatee akkuma qulqullaa'u, badiirraa akkuma qulqullaa'u, cubbuurraa akkuma qulqullaa'u,
yaada foonirraa nagadeeni qaama isaa dhiqatee akkuma qulqullaa'u gaabbiidhaanis xuraa'ummaa irraa qulqullaa'uu hin danda'amu. Hojii addunyaa keessaa ba'uudhaan hojii amantaa hojjechaa jiraachuun fakkeenyaaf Abrahaamin yoo ilaalle qulqulluu ture fooniin jiraachaa Zakkaariyaasii fi Saaraan badiirraa kan fagaatan Zakkaariyaasii fi Elsaabeet Abrahaamii fi Saaraan abbooliin keenya hedduun jiru qulqulloonni fooniinis lubbuudhaanis kan ragaa bahameef amantaadhaan kanaaf nama amantaa ta'uun barbaachisaadha. Qulqullummaan kana mala Waaqayyoo kan ta'e isinis qulqulloota ta'a. Cubbamoota miti, yakkamoota miti, abaaramtoota miti, eebbifamoota qulqulloota ta'a. Badiirraa deebi'aati akka Waaqayyoo inni amala isaatiin qulqulluu ta'e isin immoo kan kennaa isinii kenname kana kennaa Waaqayyoo kennaa jiraachuu, kennaa faarfachuu, kennaa galateeffachuu, guyyaa qulqullummaa kana hojii qulqullummaa hojjechuu, biyya lafaa cubbuun itti baay'etti kanarraa fagaatanii Waaqayyoo waliin jiraachuun qulqulloota ta'uun hin danda'ama. Foonitti hojii fooniin qulqullummaa yoo hojjenne hojii lubbuuf jireenya bara baraa itti arganna. Qulqulloomnee jiraanna gannas dhiisnee Si'ool keessa galuuf kan malle har'a hojii amantaa hojjenne gaabbii galee sagalee isaa yoo dhageenye Si'ool keessa jiraachuun isa jireenya bara baraa akkuma Abrahaamii fi tarree isaanii jiraachuun hin danda'ama. Waaqni abbootii keenya kan nu barsiise kan nu gorse galanni ulfinni teessoo isaa irratti safaa ta'u galatoomaa nu haa turu. Torbee itti aanu torbee sadaffaa Mukuraat kan jedhu waliin barannaa nu eegaa sabiskiraayib sheer godhaa mallattoo bilbilaa tokko hin dagatinaa. Kan nu barsiise kan nu gorse Waaqa abbootii keenyaaf galanni haa ta'u galatoomaa.